dhaga'u siif abboomamuuni barbaada abboomamu si jiraachuuni barbaada yaada kee tajaajilu si dhaga'uuni barbaada si dhaga'uuni barbaada si dhaga'u siif abboomamuuni barbaada abboomamu si jiraachuuni barbaada yaada kee tajaajilu anarratti ta'u fedhi kee na argatu afurri kee guutummaa guutuutti na dhuunfatu humni kee abayyatu gargaarsi gooftaa kootii hunduma keessaniif haa ta'u ana biraa wanti hundumtu nagaadha isinis iddoo jirtanitti nagaa keessanii jedheetan amana yeroo gabaabaa sagalee waaqayyoo baay'ee isinitti eebbifamtanii fi ittiin ijaaramtan isinii qooduudhaaf annufe ton gara sagalee kanaatti hin gariin garuu jedhu walii wajjin faarfanna buleessa keenya addisuu wajjin waaqeffannee
harka keetti malee salphaatanii hafuumiti beekaan nama keetti barruu koo'ee bittee biqilee raarra sanyiin facaase kuniin dagaatu moosituu kanaa illee natti baase qubatanii duuba rakkatanii dhufayyuu harka keetti malee salphaatanii hafuumiti beekaan nama keetti barruu koo'ee bittee biqilee raarra sanyiin facaase kuniin dagaatu moosituu kanaa illee natti baase asaan sirkaadha beekoo siddaadha beenaan jennee ulfinni guddaan waaqayyo gooftaa keenyaaf haa ta'u. Egaa faarfannaa kana akkuma shaakalaa barteetti yoo dhaggeeffattan malee ergaa guddaa ergaa dinqisiisaadha keessaa argattu. Baay'ee kan laphee koo na tuqee hafuurri qulqulluunis kan irraa natti dubbatetti hin ijaaramu utuu qoratamee lammiin koo hin qabu seenaa milkaa'aa safuudha yaanni kee qixa namni yaanneen nama ga'a. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Aarsaan sirkaa dhabee anoo si dadhabe naan hin jenne akka keetti eenyutu na danda'a lafan humnaaf yaade lafan humnaaf dhabe siinan ga'a jedha waaqayyo baraaf jireenya isaa eebbisuu ergaa akkamii akka ta'e ibsuu hin danda'u. Just faarfannaa kanaan akkasiin ijaaramtan nan barbaada. Daqiiqaa waaqayyo nuu kenne keessatti har'aa waa'ee yaada ofii oliidhachuu kan jedhu irratti waliin wajjiniin dubbadha. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Maaliin jedhee yaada ofii oliidhachuu yaada ofii oliidhachuu dubbii macaafaa qulqulluu keessaa kutaa tokkorra yaada jiru nan dubbisaa. Maqaa Yesuusiin akkanadha. Yaada garaa keessanii wanta waaqarra jirutti hidhaa malee wanta lafarra jirutti in hidhinaa jedha. Addunyaa lamatu jira. Addunyaa foonii fi addunyaa hafuuraati. Yaada lamatu jira. Yaada waaqarraa fi yaada lafaati. Mootii lamatu jira. Mootii waaqaa fi mootii lafaati. Namni waan lamaaf jiraata waaqayyoof yookiin addunyaa kanaaf. Kutaa kana keessatti Phaawulos amantoota warra Qolaasiyaasiin yeroo barreessu Qolaasiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaastanii gaafa dubbifattanii isin duutaniittu jireenyi keessan Kiristoosiin wajjin waaqayyo abbaa keessa dhokateera idda jedhee iddoo isaan jiran bakka isaanii iddoo isaan taa'anii jiran iddatti agarsiisee booddee achi taa'anii waa'ee maalii yaaduu akka isaan danda'an isaanitti hima. Yeroo tokko namoota gurguddoodhaanii dubbii isaan madaalle gaafatti dubbannu namoota aaran isin mudatanii beekuu ni tayyaadha. Fakkeenyaaf faazarii kootiin xuuxxoo bitadhu yoon jedhee ammam akka inni natti gaddu tilmaamuun nama rakkisu. Maaliif anumaan namni tokko kana meellaa sii bituu yoo naan jedhe yookaan mastiikaa sii bituu yoo naan jedhe just mastiikaa dhaqinxooti bal'aa kana meellaa sii bituu ocholoo mindinoo waan daa'imman xixiqqoon barbaadan kana sii bituu yoo naan jedhe akkamitti akkan haaruu anatu beeka. Sababiin isaa wanti sun nyaataaf hin barbaachisu jechuutu hin ta'in gulantaan ani jiruuf hin ga'uu jechuudha. Kiristaanonni baay'een iddoo taanii malee waan isaanii malle yeroo yaadan jireenya isaaniif hin malle yeroo jiraatan mirga isaaniif hin malleen
yeroo dararaman argitu. Nama guddaa tokko nama umurii 20-30 utuu inni taa'ee daa'ima xixiqqoo waggaa 1 waggaa 2 wajjiniin dhoqqee bolcuu yoo itti dhuftan hin dhukkube jettanii darbitu malee hin taphataa hin jettanii. Daa'ima xixiqqoodhaan garuu hin taphattii jettu. Iddoon sun iddoo sirrii ta'e otoo hin ta'in yeroo sanatti daa'imni sun taphachuu waan qabduuf sammuu keenya keessa jira. Kanaaf kutaa kana keessatti Phaawulos yaada garaa ofii ol hidhachuudha. Yeroo baay'ee namni akka ta'u kan isa godhu yaada garaa isaatiiti. Yaadni garaa namaa hafuura qulqulluudhaan hin geggeeffamu yoo ta'e, yaadni garaa namaa hafuura qulqulluudhaan hin hoogganamu yoo ta'e, yaadni garaa namaa hafuura qulqulluudhaan hin bitamu yoo ta'e, yaadni garaa namaa hafuura qulqulluudhaan hin masakamu yoo ta'e, rakkinatti namoota galcha. Namoonni baay'een rakkinatti kan galaniif rakkinni akka hin jirre waan wallaalaniif otoo hin ta'in rakkinni akka biyya jiru utuu beekanu rakkinatti galu. Sababiin isaanii yaada garaa isaanii mo'achuu waan dadhabaniif. Yaadni garaa namoota baay'ee kiyyoo keessa galcheera. Yaadni garaa isaanii namoota baay'ee iddoo hin taanetti kuffiseera. Yaadni garaa isaanii namoota baay'ee yaada isaanii micciireera. Waaqayyo irraa gargar baaseera. Kanaaf egaa Kiristoosiin wajjin du'aa erga gaafamtanii wanta Waaqa keessa iddoo Kiristoos gara mirga Waaqayyoo taa'ee jirutti barbaadaa jedheetu dubbata. Du'aa erga gaafamtanii du'aan gaafamiin hin danda'ama. እንደሕፃን መኖር ትችላላችሁ ማለት ነው። ከሞታን ከተነሳችሁ በኋላ እንደ ትልቅ ሰው መኖር አለባችሁ ማለት ነው። ገለኒ ጉዳን waaqayyoo fa egaa yaada ofii ol hidhachuudha. Yaada ofii ol hidhachuu jechuun maal jechuudha? Waa'ee waan waaqarraa yaadaa jiraachuu jechuudha. Biiroo ta'anii, biiroo mootummaa ta'anii, hojii humnaa hojjechaa, gola namaa jiraachaa, bakka namaaf hin malle iddoo humni namaa itti dhumu jiraachaa, waa'ee waan waaqarraa yaaduun hin danda'amaa yoo naan jettan eeyyee hin danda'amu. Namaa mijachuun yaada waaqayyoo nama hanqisu, namatti baduun yaada waaqayyoo nama hanqisu. Namaa mijachuudhaanis namoonni yaada waaqayyoo dhaban jiru, utuu hin mijatiniifis namoonni yaada waaqayyootiif jiraatan jiru. Macaafa qulqulluu keenya keessatti namoota iddoo mijuu ta'anii yaada waaqayyoo jiraatanis inda'u iddoo mijuu jiraachuutu hin ta'in iddoo mijuu gallakkisanii yaada waaqayyoo namoota jiraatanis arginee beekna jechuudha. Kun hundumtuu maalinni yaada garaa ofii mo'achuu hidhachuudha. Hidhuu jechuun maal jechuudha? Beektu baay'een keessan akka koo ijoollee baadiyyaati ilmaan qotee bultootaati jedhee waan amanuuf. Yeroo baay'ee horii yookaan ispeeshaalii kottee duudaa farda jechuudha yookiin gaangee fe'atanii deemu maatiin keenya. Fe'atanii gaafa deemanii dallaa yookaan karra warra keessummaa sanaa hidhataniitu galu. Hidhataniitu. Maaliif akka hin deemneef booddee barbaachi akka hin rakkifneef. Haleluuyaa. Gaafa hidhatan beela'uun hin jiru jechuu miti. Gaafa hidhatan dhabuun hin jiru jechuu miti. Gaafa hidhatan rakkachuun hin jiru jechuu miti. Gaafa hidhatan wanti namarraa hanqatu hin jiru jechuu miti. Inni kun jira. Kanaaf Phaawulos yeroo dubbatu ani Kiristoosiif jedhee wanta na fayyadu ture akka waan gatii hin qabneetti nan lakkaa'ee jedhe. Wanta na fayyadu ture. አያችሁ ለክርስቶስ ብሎ ለእግዚአብሔር ብሎ ጠቃሚ የሆነ ስጋችን የሚጠቅም ማንነታችን ህይወታችንን የሚጠቅም ነገር መተው ማለት ነው። ገለኒ ጉዳን waaqayyoo faatu yaada ofii hidhachuun kanaan shallagama, yaada ofii hidhachuun kanaan barama, yaada ofii hidhachuun kanaan herreegama, yaada ofii hidhachuun isa kanaan bira ga'ama. Kanaaf Phaawulos yaada keessan waan waaqarraatti hidhaa, yaada garaa keessanii waan waaqarraatti hidhaa malee wanta lafarra jirutti hin hidhinaa. Egaa waan lamaaf namni kan jiraatu yookiin waan waaqarraatiif yookiin waan lafarraatiif. Yaadni keenya iddoo lamatti hidhamaa jechuudha. Yoo fooniif jiraanne, yoo foon nu bite, yoo foon nu bulche, yoo foon nu hooggane yaadni keenya, yaadi garaa keenyaa kan jedhu sun lubbuu keenya jechuudha baay'isa. Lubbuun keenya yeroo baay'ee hawwiidhaan guutuudha. Lubbuun keenya yeroo baay'ee miiraan guutuudha. Lubbuu kee waan waaqarraatti hidhi jechuun lubbuun kee waan waaqarraa akka dheebotu,
lubbuun kee waa'ee waaqayyo akka dheebotu hawwiin lubbuu keetii beelli lubbuu keetii barbaachi lubbuu keetii fedhiin lubbuu keetii waan waaqayyootti haa hidhamu jechuudha. Akkuma isin beektan namni nama kan jedhame paartii yookaan immoo kutaalee gurguddoo sadiitu jiru: lubbuu, foonii fi afur. Ayyachuun isaan lubbuun biyya qaba, foon biyya qaba, lachanuu madda qabu, har'as provide kan isaan godhu qabu, galgalas qabu. Lubbuun yeroo hundumaa gidduu kanatti rakkata. Yaada garaa kan jedhu macaafni qulqulluun isa kana. Yaada garaa keetii waan waaqarraatti hidhi jechuun waan hafuuraatti hidhi jechuudha. Galanni guddaan waaqayyoof. Waan hafuuraatti hidhi jechuudha. Waa'ee waan hafuuraa galanni waaqayyoof. Namoonni baay'een biiroo gaafa galan waa'ee hafuuraa isaanii dhufu. Namoonni baay'een hiriyaa isaanii bira gaafa ga'an waa'ee hafuuraa isaanii dhufu. Namoonni baay'een biddeena nyaatanii gaafa quufan waa'ee hafuuraa isaanii dhufu. Namoonni baay'een gaafa rakkatan waa'ee hafuuraa isaanii dhufu. Namoonni baay'een rakkina keessatti waaqayyo jaallatu. Namoonni baay'een michootii qofa keessatti waaqayyo jaallatu. Kun lachuu rakkina mataa isaatii qaba. Biyya lafaa kanarra rakkinnis mijuunis jira waan ta'eef. Kanaaf Phaawulos hidhadhaa. Haleluuya. Gaafa mijuu itti tolee birqisee akkan taa'ee gaafa xiqqoo haalli bitaachi akka inni hin fiigneef maal godhaa? Hidhadhaa. Hidhadhaa. Maalittidha? Waan waaqarraatti. Waa'ee waan hafuuraa yaadutti, waa'ee waan hafuuraa barbaadutti hidhaa. Mee gaaffii tokkoon isin gaafadhaa obboloota ko. Waaqayyo ayyaana isinii baay'isee isinarra baay'een keessan dargaggoota umurii 20 fi 30 gidduudha jedheetan amana. Humni jira, beekumsi jira, ogummaan jira, muuxannoon jireenyaa jira. Kanuma biraan immoo waaqayyo ayyaana isiniif baay'isee carraa isin tolchee jiruu keessan hojjetachaa jirtu. Sa'aatii meeqa hojjettu? Gaaffii kana sirriitti akka isinitti yaaddan nan barbaada. Sa'aatii meeqa hojjettu? Baay'ee keessanirraa yeroo dhaga'u namoonni sa'aatii 21 hojjedhaa naan jedhan jiru. Sa'aatii 3 duwwaan qaba sa'aatii 24 keessatti namoonni naan jedhan. Namoonni sa'aatii 18 hojjechuun qaba naan jedhan jiru. Sa'aatii 6 boqonnaa qabu jechuudha. Maybe 21 fi sa'aatii 19-18 kana gidduudha paralaalii yoo reeshoo sa'aatii yoo ilaala. Sa'aatii 24 keessaa namni tokko sa'aatii 21 kan inni dadhabuuf maaliif yoon jedhee sin gaafadhe waaqayyo afaan haaraa isinii haa kennuuf, mul'ata isinii haa kennuuf, macaafni qulqulluu sirriitti isinii haa ifuuf utuu hin ta'in mindaa argachuudhaaf. Mindaa sanaan yoo xiqqate birrii 15,000 birrii Itoophiyaatti sanaa ol maybe I don't know irreegeen beeku tilmaama kooti waan ta'eef isa sintu beeka dhugaasaa jireenyi keessan bakka buufattu haasaa kana duukaa jechuudha. 15,000 sa'aatii 21 dhaabanna. Dirqama waan ta'eef of barsiiftanii of shaakalsiiftanii utuu irrimni ija keessan irra sin darbu ija keessan xaragattanii dhoowwattanii takka fuula keessan niqachaa. Ani nan beeka yeroon yuunivarsiitii baradhu irriba baay'een jaalladha. Baay'een jaalladha gaafan jedhu sa'aatii murtaa'e sana sa'aatiin itti of barsiise rafuun qaba. Sa'aatii isaatti na dhufa irribni koo. Jaatti rafuu jalqabe yoo ta'e duraan sa'aatii 6 sharpitti yeroo sa'aatii 6 sana waa hojjechuu hin danda'u. Amma yeroo muraasaaf narra darbutti. Torbatti rafe yoo ta'e torba sanatti waa hojjechuu hin danda'u. Amma narra darbutti. Hangafti koo mucaan ani baay'ee jaalladhu muriidhaan na dursu barnootaanis na dursu akka carraa gaaffii kutaa 2 kutaa 3 na dursu tokko wajjiniin baranna ture. Shaakala tokko na shaakalsiiseera yeroo kutaa 8 tor baradhu. Yeroo kutaa 19 baradhu akkuma kana jechuudha. Ispeeshaalii yeroo 9 baradhu maatii biraa deemeen baradha. Qabxii kutaa 10 fiduudhaaf xiyyeeffannoon koo xiyyeeffannoo salphaa waan hin turreef akkana godha. Bishaan maxxaxabaatti naqneetu
gadi baafnee liishoorra balbala jala keenya amma rafuu geenyutti amma sa'aatiin hirriba kootii ga'utti bishaan ala liishoorra taa'a qorra keessa. Sa'aatiin hirriba kootii gaafa ga'u bishaan sana fidee miilla koo jala godhee barcumarra taa'een kaalsii koo kophee koo baasee miilla koo bishaan keessa kaa'een ija kootiin garuu tarapheessaarraa dubbisaa ture. Maaliif yoo naan jettan hafuura koo sooruuf ture? Bargit hafuura kootiif wanti inni deeggaru jira garuu xiyyeeffannoon koo hafuura hin turre. Amma macaafa qulqulluu akkasitti dubbistaa yoo naan jettan guyyaa gaafa tokko akka kanatti hirriba ofirraa dhoowwitee macaafa qulqulluu dubbisteettaa yoo naan jettan dhugaansaa deebiinsaa lakkita. Eeyyoon isiniin jedhe soba Waaqayyoon harku waan ta'eef. Ayyaachuu wandimmochi kun hundumtuu waan boruu darbuuf digirii yoo ta'e maastarsii amma ittiin eebbifamtutti eebbifamtees immoo ittiin shiroo nyaatta. Yeroo murtaa'e booddee dhiiftee duuta. Mindaan argannu walirra keewwannee yookiin qorqorroo tokko mana tokko binnaa yookiin makiinaa tokko binnaa yoo dandeesse jechuudha. Yoo dadhabde immoo ittiin caccabaa laastikii chaayinaa kana binnee galla. Kanarra kan darbee hin jiru. Isaaf sa'aatii amma kanaa dadhabna. Waa'ee dubbii Waaqayyootiif koomitimentiin nuti qabnu garuu baay'ee gadi bu'aadha. Zero duwwaadha. Hin jiru jechuun hin danda'ama. Sa'aatii 24 keessa sa'aatii 21 mindaa keessan fooniitiif hojjettu. Sa'aatuma sana keessa yeroo itti dhaggeeffachuu qaban itti dhaggeeffachuu hin dandeessanii. Heshi sa'aatiin isin waayifaayi mana feesbuukii chaatii gootan hin jiru gidduu sana. Sa'aatiin isin namoota wajjin haasoftan hin jiru. Sa'aatiin isin viidiyoo wayii ilaaltan hin jiru. Tiiktookii irraa waan nama kolfisiisu ilaaltan utuu hojjettan hin jiru. Alle hin jiru yoo naan jettan soba. Ayyaanni isinii baay'atee namoonni gidduudhaan dubbii Waaqayyootti fiigdanis jirtu hin jirtan jechuu koo miti. Guutuu keenya ta'uu yoo baate. Gabaabaatti maal isiniin jechuun barbaada beektu arga. Yaada keenya yaada Waaqayyootti hidhachuu. Biyyi lafaa duwwaan kan isinitti urgaa'u. Mindaa walirra kaa'uu duwwaan kan isinitti urgaa'u. Birrii walitti hidhuu duwwaan kan isinitti urgaa'u. Takka lafa bituu irratti mana ijaaruu, dallaa ijaaruu, maal gochuu, meqexxisee kun duwwaan kan isinitti urgaa'u. Na amanaa lubbuun keessan foon keessanitti heerumteetti. Gurguratteetta lubbuu kee foon keetti. Lubbuun kee foon keetti gurguramnaan yeroo hundumaa waa'ee biyya lafaa qofa yaaddu. Waa'ee waan waaqarraa yaaduun siif hin dhufu. In abjoottu hin dheebottu. Eebuun kee yeroo hundumaa maalan uffadha, maalan nyaadha, maalan dhadha, maal keessan jiraadha, maaliinan ba'aa galata. Kanarra kan darbe hin qabdu. Maaliif yoo naan jette heerumsiifatteetti eeyyamtee gurguratte lubbuu kee. Namoonni baay'een lubbuu isaanii foon isaaniitti gurguratanii foon isaanii dabarsee isaan kenneera. Namoonni baay'een lubbuu isaanii foon isaaniitti heerumsiisanii foon isaanii dabarsii kiyyoo keessa isaan galcheera. Diina Waaqayyoo isaan godheera. In eegin amma lubbuun kee diina Waaqayyoo si godhutti. Didi harkaa baafadhu. Lubbuu kee hafuura keetti hidhadhu. Lubbuu kee hafuura Waaqayyootti hidhi. Waa'ee waan waaqarraa yaadi, waa'ee waan hafuuraa yaadi, waa'ee waan hafuuraa dheebodhu. Faarfachuu sitti haa urgaa'u, lallaba dhaggeeffachuu sitti haa urgaa'u, faarfannaa dhaggeeffachuu sitti haa urgaa'u, barsiisa dhaggeeffachuu sitti haa urgaa'u, lallabuun faarfachuun sitti haa urgaa'u. Kun sitti urgaa'an jiru taanaan addunyaan xiiftee kaatee sitti urgaa'aa jirti taanaan gurguratteetta lubbuu kee. Warri lubbuu isaanii gurguran diina Waaqayyooti. Foonitti namoonni gurguratan. Amma caamni qulqulluun maal jedha yaada garaa keessanii wanta waaqarra jirutti hidhaa malee wanta lafarra jirutti hin hidhiina. Bakka. Waa'ee waan hafuuraatii fi waa'ee waan fooniiti. Roomii boqonnaa 8. Kutaa baay'een keessan beektanii dheedeetana mana. Warri akka fedha foonitti lakkoofsa 5 Roomee 8:5 warri akka fedha foonitti jiraatan yaada isaanii fedha foonii irra dhaabaniiru.
warri akka fedha afuuraatti jiraatan garuu waa'ee waan afuuraa iyyaatu. Warri akka afuuraatti jiraatan garuu waa'ee waan afuuraa iyyaatu. Utuu hojjetan, utuu baratan, utuu daldalan, utuu qotan marraba gaadhaadhaadhaash utuu qotan. Haleluuya. Utuu sukkutti muran, utuu ittoo bilcheessan, utuu uffata miiccan, utuu tukkusan waa'ee waan afuuraa iyyaatu. Hitti tola. Lallaba akkamii lallabi? Ebilu faarfannaa akkamii faarfate? Faarfanni jidii qima lubbuun keenya isa kana joo'i gooteetti hin gammaddi. Isa kana faarsi lafa keenyu. Praise God. Isaan maal godhaniif waa'ee waan afuuraa yaada. Yaada ofii fedha fooniitti hidhuun du'a hin fida. Yaada ofii fedha afuuraatti hidhuun garuu jireenya nagaas hin fida. Nagaan qawwee dhaqanii dhaabbachuudhaan hin dhufu. Nagaan ilma wasiilaa ilma Yesuumaa wabii dabarfachuudhaan dhufu. Nagaan maatii lakkoofsaan baay'atu keessa waan jiraataniif achi waan dhalataniif hin dhufu. Nagaan birriin akkaawuntii irra tuulamee waan jiruuf hin dhufu. Nagaa kan namaa kennu waan tokko qofaadha. Innis waa'ee waan afuuraa yaadu. Waa'ee waan Waaqayyoo yaadu. Waa'ee waan Waaqayyoo eeggachuu. Waa'ee waan Waaqayyoo yaadu. Waa'ee waan Waaqayyoo eeggachuu. Waa'ee waan Waaqayyoo barbaadu. Nagaa namaa kenna. Mee nagaa namaa kenna jedhama. Nagaa namaa kenna. Waa'ee maalii yaadu? Waa'ee waan afuuraa yaadu. Kanaaf mee sa'aatii kee qoodu. Lubbuu kee gara afuura keetitti deebisi. Hayyaachuu waa'ee waan biyya lafaa yaaduun diina Waaqayyoo nama godhaadha. Macaafni qulqulluun akka fedha fooniitti yaaduun diina Waaqayyoo nama godha. Yaadni akkasii seera Waaqayyoo wajjin waliin galu. Seera Waaqayyootu dheebottanu, seera Waaqayyootu hawwitanu. Alaalatti ijaan kan gojomaatan, faarfachuu kan gojomaatan, lallabuu kan gojomaatan, kadhachuu kan gojomaatan, raajuu kan gojomaatan, hoogganuu kan gojomaatan, waldaanaquu kan gojomaatan, garuu dhaquu kan hin dandeenye waantu isinitti hafe fedha keessan yaada keessan achi hiika. Yaada garaa keessan irraa hiika. Achi hin hiikanne hidhaarra dhaabbattee gojomaata. Hidhaarra jirta foon keerraa hiiki, biyya lafaarraa hiiki, yaada garaa keetiirraa hiiki. Yoos akka hawwitu ta'uu dandeessa. Namoonni baay'een lallabuu hawwu hin taane, faarfachuu hawwu hin taane, kadhachuu hawwu hin taane, mana ijaarrachuu hawwu hin taane, namoota gurguddoo ta'uu hawwu hin taane, tajaajiltoota jajjaboo ta'uu hawwu hin taane. Maaliif yoo naan jettan inni kanne iddoo itti hidhamtee haftetu jira. Achi Waaqayyo si hiikuu barbaada. Amin jette yoo ta'e billaa hafuura Waaqayyootiin ganama kana yaada garaa keetiirraa hiikeera. Yoo hiikkatte wayya waan ta'eef diina Waaqayyoo nama godhaa. Diina Waaqayyoo nama godhaa. Diina Waaqayyoo. Diina Waaqayyoo jechuun maal jechuudha? Dullaa qabatanii warra Waaqayyoo barbaadan Waaqayyoo rukuchuudha. Dullaa qabatanii, shukkutii qabatanii, meeshaa qabatanii warra Waaqayyoo suuta barbaadanidha. Warra Waaqayyoo daddalan jechuudha. Diinni Waaqayyoo warra waa'ee lafaa duwwaa jiraatanidha. Amantus dhiiftus waa'ee waan biyya lafaa duwwaa yaadaa jirta taanaan ati diina Waaqayyoo. You are the enemy of God. Diina Waaqayyooti. Ibsaaween xalaatochi. Foon keenyatti gaafa gurguramu. Yaada garaa keenyaatti gaafa gurguramu. Fedhii biyya lafaatti gaafa gurguramu. Diina Waaqayyoo taana. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akka fedha fooniitti yaaduun diina Waaqayyoo nama godha. Yaadni akkasii seera Waaqayyoo wajjin waliin galu. Isaaf abboomamuun isin danda'udha. Lakka Waaqayyoof abboomamuu kan dadhabnuuf yaada keenyatu foonitti dhamaadha. Yaada garaa keenya akka warri akka fedha fooniitti jiraatan Waaqayyoon garaa ciibsuu hin danda'an. Kadhattee Waaqayyo garaa ciibsuu barbaaddaa? Lallabdee Waaqayyo garaa ciibsuu barbaaddaa?
Jireenya qajeeltootti jiraattee Waaqayyo garaa ciibsuu barbaadda. Obsitee Waaqayyo garaa ciibsuu barbaadda. Ofii miidhamtee Waaqayyo garaa ciibsuu barbaadda. Namoota rakkatan gargaartee Waaqayyo garaa ciibsuu barbaadda. Namoota hojii wangeelaa hojjetan duukaa dhaabbattee miila wangeelaa taatee iddoo baay'eetti akka isaan deemanii ija binaan wangeela dubbatan duuba dhaabbachuu barbaadda. Garuu hin dadhabda. Kun hundumtuu maaliin yoo naan jette sassata garaa keetirraa hiikkachuu hin dandeenye yoo ta'e. Namoonni sassata garaa isaanii irraa hiikkachuu hin dandeenye. Beela garaa isaanii irraa hiikkachuu namoonni hin dandeenye. Dheebuu garaa isaanii irraa hiikkachuu namoonni hin dandeenye. Yeroo hundumaa korojoo isaanii baataa waan deemaniif korojoo isaaniitu isaan harkisa. Yihuudaan Iyesuusin waan jibbuuf miti. Iyesuusin hin jaalata. Garuu Iyesuusin caala korojoo jaallata ture. Iyesuusin caala birrii jaallata ture. Adhas warra akkasii Iyesuus caala mindaa isaanii kan jaalatan, Iyesuus caala gaa'ila isaanii kan jaalatan, Iyesuus caala biyya lafaa kan jaalatan, Iyesuus caala zinnaa kan jaalatan, Iyesuus caala maqaa bareedu kan jaalatan, Iyesuus caala tuvoozoo kan jaalatan, laayikii koomentii sheerii kan jaalatan, Iyesuusin gurguraniiru. Waaqayyo akkana nuun jedhee yaada garaa ofii hidhachuu nuun jedhe. Kutaa tokko dubbii Waaqayyo nu dubbiseetan asuma irratti yaada koo gabaabsaa bal'ifnee barannaa Waaqayyo nu gargaare waan ta'eef. Maatewos boqonnaa 6 Praise God. Lakkoofsa 33 duwwaa dubbiseetan dhiisa akkanadha. 31 dubbisu. Kanaafis isin maal nyaanna yookiis maal dhugna yookiis maal uffanna jettanii yaadda'ina. Warri saba Waaqayyoo hin ta'in yaada isaanii isa kanatti hidhaniiru. ሁልጊዜ ስለ ምግብ ስለ ልብስ ስለ ቤት ብቻ የምታወራው ከሆነ Waaqayyo warra akkamiitiin hojjechaa jira? Warra biyya lafaa jedha. Warra biyya lafaa. Warra biyya lafaa. Haleluuyaa. Al tokko tokko asii maatii koo bira gaafa galu Addis Ababaadhaa dhufee naan jedhu. Ati amma alaa gaafa dhuftu halaa dhuftee siin jenna. Al tokko tokko bitik jennee waldaa gaafa dhaqnu warri biyya lafaa dhufanii jedhu. Warri biyya lafaa. Al tokko tokko bitik jennee waaqeffannaa keessa gaafa dhufnu warri biyya lafaa dhufanii waldaa keessatti. Galanni isaaf haa ta'u. Maal uffanna maal hidhanna maal nyaanna jettanii maal hin godhina? Kanaafis isin maal nyaanna yookiis maal dhugna yookiis maal uffanna jettanii yaadda'ina. Warri saba Waaqayyoo hin ta'in biyya lafaa dhufan warri saba Waaqayyoo hin ta'in yaada isaanii isa kanatti hidhaniiru jiru. Isaan kun hundinuu isiniif barbaachisoo akka ta'an garuu abbaan keessan inni waaqarraa hin beeka. Eeshi hin beeka edda ta'e maal godhu? Lakkoofsa 33 duraan dursitanii yaada keessan mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa isaa barbaadutti hidhaa. Kana malees kan barbaachisu hundinuu immoo isiniif kennama. Waa'ee borii fi yaadda'inaa guyyaan borii ofiisaatiif iyyuu yaadda'a ta'u rakkinni guyyaa sana duwwaan iyyuu guyyichaaf hin ga'a jedha. Barsiisa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Yaada ofii ol hidhachuun cinqii nyaataa, cinqii dhugaatii, cinqii uffataa keessaa baanee waan Waaqayyoo yaadu jechuudha. Asitti wanti wal hubannu hin hojjetiin jechaa hin jiru. Hojjechaa waa'ee Waaqayyoo yaaduun hin danda'ama. Waan hojjennu ulfina Waaqayyootiif hojjechuu jechuudha. Mindaa kee ulfina Waaqayyootiif oolchuu jechuudha. Dargaggummaa kee ulfina Waaqayyootiif oolchuu jechuudha. Umurii kee ulfina Waaqayyootiif oolchuu jechuudha. Gooftaan ayyaana hunduma keessaniif haa baay'isu. Eebbifamaa yeroo gaarii qabaadhaa. Asuma irratti xumura. Waaqayyo abbaa keenya ajaa gaarummaa kee tola kee hundumaa maqaa kee maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Sagalee kee nuuf ergite ittiin nu tajaajilte waa'ee yaada ofii ol hidhachuu laphee keenya keessatti waan ittiin nutti dubbatteef galanni guddaan maqaa keetiif haa ta'u. Sadhageenyeen jiraachuu ittiin deddeebi'uu ittiin fayyuu ittiin ijaaramuu akka dandeenyuuf maqaa kee maqaa Yesuusiin ayyaana dubbii kee akka itti jiraataniif nama utubu nu baay'isi. Dubbii kee nu keessaa kan atu yeroo hundumaa dhaga'uu duwwaadhaan warra of goyyoomsan akka taanu kan nu godhu maqaa kee maqaa Yesuusiin kan dhaame haa ta'u. Irriba nutti naqee iddoo nutti ho'e biyya lafaa keessatti umurii keenya yeroo keenya akka dabarsinu kan nu gaadhu maqaa kee maqaa Yesuusiin raawwatee kan dhahameef kan rukutame haa ta'u. Ayyaana kee nuuf baay'isi.
dubbii kee nutti dubbattee ulfaadhu ittiin jiraachuu nu gargaara. Sabni kun saba dammaqee saba dhugaa dubbii keetiif jiraatu haa ta'u. Kana hunda waan gootuuf galatoomi. Maqaa lama kee gooftaa keenya Yesuusii jettee. Yaabayi gola keessaan qaba akkaan si'eetti sumaan naba ani beekaa ijoollee qabe toofoo dhumaan harkaan malafee yaaqii kamtu si fidee marakoo kan eenyu funtaanee wanni koo akka namaa miti minaalchikee garaa koole nyaateen jaalalli kee akka namaa miti minaalchikee garaa koole nyaateen jaalalli kee godaannu waamanii ijoollee faana millattee yaa gaddu gooftaan.